Bado kamera gadi qabi. Pura kami dah saya bilang sekarang di dalam beg warna kas. Kamera kan nak abu cukot. Akkana la. Pula mana si tare? Ati jintum. Nyunat. No. Wallahi doktor kasimit. Abo mulla dara afarin barin. Wallahi summa wallahi mulla tanjib tuat. Wana di jangkab dari mana umat di argara wallahi. Ma ini jo. Argar tu isap. Itu nanti mulla tu kami di arki. Meli ruku evar janti na jala. Hai. Yo ada bangti. Siran ada bang. Rabbi na hanya tu kuna mulla dala. Wallahi mulla. ورب الكعبة يجيكوا أجام ملت. Akam di kono re aye. Akat yo. أذكر لا أتي مالكو تبتا ملت دودات. أكيد بتا يدي شميج. بتا يميج. Eka mulla dara bar nunuti mulla dara. كاسي. أما تير. أكلا ميج. شاه. قولي بالي شميج كا. كاتي ميج أمون. شاه. So kita bini nanti lagi ya. Marka udah bini. سامنا جرو. So kita bisa ambil video entane. Wah, very good. So kita yang mau bini nanti mubarak kita lihat dan. وام ميج أمون ميج بيلا سيقول ولا سيكا. كنا أرام داو. سورم بيكو. إبي. Wah, sore gana mungkin nage kelas, nage. Kelas. Galet toma, bakra kan galet toma, bukan kan ini galet. Okay. Awur bala terus. Mila hada mana rabuda. Guys, tap bola share bola banda ta. Lagi fadu mubarak. Hada mana ke sen jalat. Dala guys. Eshi. Ahum kita tu, ande kita tu. Bamila arabu bicha. والله. እዚህ ያለሁ እዚህ አብዘ ዲያስፖራ ዱባይ ፋልጥ እዚህ 30 ደቂቃን እዚህ ጠፊኡ እዚህ ኩለና ወደና ህዝበና አብዘ ኢትዮጵያ እዚህ ያሽብራለሁ እዚህ ክብር ህዝብ ኢትዮጵያ አብዘ ዱባይ ያለኩም እዚህ ወደና ግርማይ ወልደና ወልዳይ ግርማይ ሐግዙም እዚህ ሐብዘ ኦሮሞ ወድዳለሁ ህዝብ ትግራይ ህዝብ አማራ ህዝብ አፋር ህዝብ ሶማሌ ህዝብ كلنا إثيوبيا زي فكر الله ودنا هجي جن سلست كان مجب عبالية زي تماتم زي عبالية سلست كان زي حدا إثيوبيا الله عمدين سجر الله يسمي انتهي بالزي ولد قرم عبابيش علي انتهي عبابيش علي عبدي عبابيش علي بالي زي تدول الله مجب سسدد أنا سلست كان مجب عبالية حزبنا أنا كو ولا حنتي شجر لنم حزب فكر حزب إثيوبيا سلام تكون أنا الزارب الله إزيجن نازي تكعومو الله حزب دبي إزي عبز جوار مصاف عبز جوار مصاف زي ود حمزة هاشم يبالي زي تمرق الله أنا ولا حنتي تكعومو جن قد يلنا جن حاجر الشبر الله يبالي عمدين تردينا هجي كسل تعود አንዴ በአማርኛ አመድን የተናገረ ያለው 3 ቀን ምግብ በላም ያለ ነው ውሃ ምንም ያገኘው አይደለም አንደኛ ደግሞ እነዚህ የጨኩኑት እና አምዛ ሀሺምና እና ሙባረክ ሙሰማት ተጨኩኛለው 3 ቀን ምግብ በላም ዱባይ ያሉ ልጆች ይሄ ልጅ ከሞት እንድታተርፉ በመዝገናና እንጠይቀዋለን በአክብሮን እንጠይቀዋለን ስለዚህ አወለ ሙሰማ ቀጥልበት መተገኛ ደግበዳ አባና ሞት ነበሳ ወይ አባና ነበስ amma ummata keenya dhaggeeffadhaa.
ummata Dubaayit kan mootummaa sharu keessaa kan mootummaa faciisaa kan ummata keenya xiyyiitii fichiisee madarsaan biyyi gubataa jiru ummata Dubaayii ummanni Dubaayii harratti abbaa qabeenyaa hunda jiraan beekaa hamma fuusiisatan maajimaanii nu buunaan ታፕታፕ ገብሩ ታፕታፕ ኮፒ ሊንክ ሼር ኮፒ ሊንክ ummata keenya gabadaatti hima tokkoffaa kan biyya alaa keessa taa'ee ummata fichiisaa jiru birriidhaan maallaqaan ummata Dubaay daasuraa Dubaay jechuudha kanaaf kitaaba jawaa'ee siraalaatti fidanii eebbisaa turanii lammaffaa immoo asitti biyya kana keessa taa'anii biyya keessa turanii mucaa kana qeensa namarraa cabsuu hin jiru beektanii miti biyya Dubaayitti qeensa namarraa cabsuu hin jiru maaliif utuu akka qabaataniiti guyyaa tokkodhaan iyyuu kilina godhan har'a garuu manjaa fi qaadii barsiifne jedhanii manjaa abulee bitti nawwamanii iccitii kana hojii kana hojjechuudhaaf በሶማለኛም እንተረጉማለን አንዴ ተረጎሚ marka waa ninkay weeyaan oo walaalo waa Axmediin ka marka Oromo waa goosata Oromo talaata waa 3 yoom cuntada ma cune ninka wuxuu rabaa marka nafarka waa walaalo ninka weeyaan waa Hamza Hashim marka isaga wuxuu yaala waa Dubai ninka wuxuu rabaa cuntada wuxuu rabaa ninka nafarka qabiil Oromo ninka wuxuu rabaa waa Hamza Hashim isaga walaalo weeyaan waa lacagta xudihe كل عاد عوني مركا نينكا وحربا دي تقدر يلا obboleewwan keenya dhaggeeffadha tokkoffaa daasuraa biyya alaati xiyyiitii loluutuun ta'in kan maallaqaan nullee uummata ficiisaa jira sadaffaa immoo Hamzaan Hashimii Mubaarak Musammaa kan keessaan naqabee Dubaayin keessatti du'aaf naqinne jira kanaaf har'a manjaa fi qaalii birattanii abbootii bitti na waamanii an ofii kootiif qoonqoodhaan du'eeraa guyyaa sadii guutuu qoonqoo kan nyaanne lammaffaa immoo kan ummata illee dhaqaa arrabsaa dhee guruuppiidhaan gareedhaan waatsaappiidhaan himaa jiru Mubaarak Musammaati. Kan kitaaba fillee fidee bisaa jira. Mootummaa kuffisuudhaanii qabsaanii qabsoon jira duddubbatti deebee abbaa naqaa abiyyiidha jaalatanii jibbitanii kunoo mangistii keessanii. Lammaffaa immoo abiyyiin maallaqaan sababa hundi hundaa'in oromummaadhaaf kan dubbadheen gadi bee. Tokkoffaa ijoollee biyya kootiitiin lammaffaa immoo hawaasa naannoo sinasiraataan tajaajilaa sinasiraataan bulchaadha. Waraana guuttatee maatiin keenya nagaan jiraatan nagaan bulaaran. Garuu kan biyya keessa akka nuti hin dalaganne akka nuti hin bobbaane akka dhiinni Oromoo dhangala'u kan godhaaru daasuraa Dubaay jechuudha. Kan kana gochiin immoo uummata. Ambaasiin Itoophiyaa illee kana quban qaban jechuudha. Maaliif seerri biyya kana har'a garuu harkaan lafa qabanii kitaaba mangistii eebbatee dhaqaniiru. Kunoo Abdii Hussein fidanii kaa'achuu dandeessanii Abdii Hussein iccitii hedduu qaba. Wajjin jira waan ta'eef inni illee galuu danda'a jechuudha. Kunoo Abdii Hussein wajjin danda'e inni illee quba qaba waan kana. Kanaaf nuti warra dheengadda waraana keessa ture mootummaa deeggaraa ture mootummaa bira abbaa ture lammaffaa immoo gaafa jarri ilmaan Oromoo hojjetan dhiisaa wanti kanaan ta'unnaan har'a gadi ba'anii nuti waggaa tokko uusumatti kuusaa turan jechuudha. Waggaa tokko saantima tokko qabu qaamaan kiyya illee buloo kiyya ture nagini hima. Buloo kiyya dheengadda baasanii loleen nama kumaaf irratti baasanii bulchuudha buloo kiyya. Buloo kiyya ture jechuudha. Har'a garuu qaamaan kun qabu paaspoortiin qabu biyya kana keessatti hirkataa jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo ክቡራንና ክቡርትኩም ህዝብና ተከታትልና ህጂ ሎሚ እዚ ፕላትፎርም አሕመዲን አጋሮ እዚ 3 ቀን ምግብ አይበልና እዚ ትሸግራለሁ እዚ ሀብዚ ችግር ምክንያት ከሆነ እዚ አብዘ ዱባይ ዲያስፖራ አሕመዲን እዚ ሀብዘ መጽሐፍ ብደምር ቦይደ ዲዮድ ቦርደርስ እዚ ትገብር ከደ 3 ቀን እዚ ሀብዘ መጽሐፍ ምርቃት መጽ መንጀ ፍቃድ ወጽ አለኩም መኪና ትገዛለኩም ትባሊ 3 ወላ ሓንቲ ግን መኪና አይገዚና መንጀ ፍቃድ አይወጽና አና ህጂ ሎሚ በጣም ችግር አለሁ ህዝብና ኢትዮጵያ ህዝብና ህዝብና ሁሉም ረደኑ ይባል ህዝብና ህዝቢ እዚ ፕላትፎርም ተከታትልኩም ኩልኩም መጽን ኩልኩም ትረድኡም 15 አትበልኩም እዚ ኩሉና ቅርብ አለኩም እዚ አመድን ሽግር ሎሚ ንፈታአለው እናመሰግናለው ክብርኩም ተዓወት እዚ ሼር ኮፒ ሊንክ ታፕታፕ ገብሩ ፎሎ ገብሩ ቀጽል አመድን ummata keenya hadha guyyaa sadii guutuu nyaata nyaanne lammaffaa Abudabiin hin jira bootaan jirus fagoodha ilaaluu dandeessanii qoyaa isin agarsiisa ummata kana ummatoo warreen argine ilaala har'a guyyaa sadii guutuu buttaaqaasii kun hin gubate ani biyya kana keessatti eegan dhufe buttaaqaasii argaatan miti buttaaqaasii kun hin gubate lammaffaa immoo dinicha naafitee kuusiin kuusiin tokko torban tokko keessa ajooftetti jechuudha har'a garuu suuqiirraa fagaadheen jira maallaqa illee hin qabu guyyaa sadii guutuu nyaata nyaanne jechuudha namni naafite nyaata abdii geetaachoo beebi caaletti Itoophiyaa ta'a jechuudha Itoophiyaa ta'a nyaata talabe
Maaliif uummata Dubaayii waggaa guutuu salgii irratti baratti na waamaa ture nam tokko kan nyaata dhaabatee na akka illee jiru har'a guyyaa sadii guutuu nyaata nyaannee sababii jedhee jibbanni sababii waa'ee mootummaa irratti immoo dhibbaan dhibbatti galee nan dubbadda an jiraa wajjin iddoo irratti eebba irratti argamaa ture kitaaba sirnaan ilaallee fidanii eebbisaa turanii Hamzaan Hashim kun suuraa isaanii jechuudha riippoortii dhagaa godhaan suuraa isaanii maxxansuu barbaadu maaliif ijoollee waan dhigatti waan ta'eef hin baratanii namni beeku iyyuu hin beekaa kanaafuu suuraa isaanii laxxafuu hin barbaadu suuraa isaanii fidee kaayyuu hin barbaadu iyyuu. Maaliif garee qaba waan ta'eef garee guruppii qaban. Ankootumaan kaa suuraa isaanii fidee kaa'uu hin barbaadu. Maaliif garee guruppii qabanii riippoortii godhaadhaan eegan jechuudha. Maaliif gaafa suuraa isaanii fidee maxxansu gadi ba'anii dubbatu. Maaliif yoo dubbachuu jedhanii garee itti waasappii namanii mubaarikiif inni shira hedduu raawwataanii jechuudha biyya kana keessatti. Hojiidhaaf jecha biyyaa ba'anii ka'anii daasturaa biyya alaatii walii galanii biyya gurgurataa warra kana immoo dhibbaan dhibbatti gadi qabamnaa illee seera biyya kanaatiin illee seera askiitiin illee gaafatamuu qaban. Engaddaa ambaasii Itoophiyaa abbuutee achi buutee dabalan dhaqan dhufanii kaan jechuudha. Argeera tuun ilaalu abbuutee achi buutee deeqaa suundee keessa jechuudha. Walla. Achitti arganii. አዴ ጥያቄ አለና ትግርኛ ትንሽ ትገብር dhaggeeffadhu obboleessa keenya. Amaariffaa dubbataa xiqqoo xiqqoo. Dubbadhu awwalee baasanii dubbadhu shi amaariffas. Amaariffaa hin dhagaa amaddinee amaariffaa hin dhagaa amaariffaan dubbadhu jarri jalee kana jirtan piliis koppii linkii godhaa fi imoojii boo'ichaa hin gadhiisinaa imoojii boo'ichaa nama gadhiisee bilookiidhaan ba'a jaallattanii isinitti tole na dhuftanii laalaartanii miti imoojii boo'ichaa hin gadhiisinaa. በጣም የምንወዳችሁና የምናከብራችሁ የዚህ ፕላትፎርም ተከታታዮች ህዝባችን ዛሬ በዱባይ ሀገር የሚገኝ ወንድማችን አህመድን ለብዙ ችግር ተጋልጧል። ምክንያቱም ቡታጋዝ ምግብ የሚሰራበት ቡታጋዝ ተቃጥሎበታል። ዳቦ ለመግዛት 1 ብር በእጁ የለውም። እናንተ ዱባይ ላይ የምትገኙ ኢትዮጵያኖች ይሄ ልጅ ነገ ሞቶ ከምታለቅሱ የሱም ችግር ይሁን የሌላም ችግር ይሁን ልጁ አሁን በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። በትረዱትና ከቻላችሁ በገንዘብ በመርዳት ካልቻላችሁ ደግሞ ስራ አፈላልጋችሁ የማስገባት የኢትዮጵያዊ 130 ሚሊዮን ግዴታ አለባችሁ። ልጁ ወጣት ነው፣ ሰርቶ መኖር ይችላል፣ ራሱ ማስተዳደር ይችላል። ያለው ችግር ከሱ በላይ ሆኖበት አሁን እየጨው ነው። ከ3 ቀን በፊት ወንድሜ አብዲ ጌታቸው ጫሊ ከኢትዮጵያ ደውሎ ምግብ አስመጣልን። አንጅራ ጅራ ሻንጉሊቲ ቦይቻ ጋዲሳ ሚዩቲ ጎዳ አንጅራ ሙርተረስኒ መገና ቆያ ሙርተረስኒ ከነ ኢሞቲ ቦይቻ ያርጋሩ ሙርተረስኒ መገና ቆያ አባና ማሪፋቲ ነባንተ ገፋቲ ደፍሳቲ ዳሱራ በያላቲ ሞቱማ ቆጳዬ ገቹ በጋባ በያላቲ ገለን ሁንደ ጀራ ቆጳዬ ገቹ ቆባ ሱራን እንጀራ እንደከጀራ ረኮ ቀም Seera Itoophiyaatiin illee gaafachifna, ambaasii Itoophiyaatiin illee gaafachifna, hin dhumataa jechuudha. Afaan Amaariffaatiin, afaan Ingiliffaatiin labsi. Kanaaf hojiidhaaf biyya abbaatii kaasee waa isin biyya gurgurattuuf hin himsiifna. Tokkoffaa biyyi nageenyaan bulaatti waraana guuttattee qabdi mootummaa waa tokko uummatatti hin balleessin uummata biyyaa godaane. Uummata biyyaa godaane malee mootummaan biyyaa godaanaan jenne. Kanas dhibbaan dhibbatti kan gaafa isin hidhamte kan gaafa isin dhukkubsatte kan galchu mootummaadha waan ta'eef seeraan gaafatamuu qaban wal kun seeraan. Dubbachisi.